akka ati booda marattee karaa deemtu qullaa deemtu nama mudhataa jira jedhe. Namitti haga nageetu kana dubartii akkam taati qofa. La dubartii akkamitti ergasii heerumtee mana qorattee kaatee booda jaarsatu waan nyaata barsiifata. Akkana godhi akkana jiran akkana meeshaa dhiqan harka akkana dhiqatan akkana yaani kan akkana dhiqan jedhee si barsiisaa jedhe. Maalumaa si siita an dubartii maali si ilaaltee fuudhisiina. Yaa ki waa hundaan qabdi mucaan bakka. Haga dhalattee dubartii tuuteen beektu moo mucoon tun waa si qammasiiftee atamma yaani jalaa fuuna qabdu beekan beekan. Konfirm miti dhageeffatu. La jedhii miti dhageeffatu kaa. Yaani tiyyarraa beeka yeroo biyya jiru san jechuudha. Yeroo biyya jiru san jechuudha. Yeroo barumsa barannu yaani xiqqaa ture jechuudha. Dubartoota na yaani akkanuma ijaan jaalala tokko hin beektan kan ijuma akkanatti irraa si qabu tokko. Ijuma lallaalee yoo naa jedhu dubartoonni takka takkan jirti yaani dirqiidhaan qabde sirra guddoo dirqiidhaan wannaa as gootu jirtu. Guyyaa dubartoonni waa akkasii nagoota irraa eegalee ani. Dirqi sirra baate. Faanoo fiiguu eegalee si galee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraattan isin jenna. Har'a hoo maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Har'a wanni isin qabadde dhufe waan ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf wanni ajaa'iba kunis maal jechuun keessan hin oolamu. Waan aarsi tokkotu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf maalidha wanni aarsi kuni? Maaliif aartii har'a afoo keenya dhaabattee jechuun keessan hin oolamu. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmi dhiiraa tokko yeroo inni rakkate yeroo inni yaani rakkoo keesseen arguu caalaa ana wani aarsu hin jiru jechuudha. Kan hogguu isin hin jiru musxafaan beektan jedheetii yaada Orowood jechuudha. Mucaan kuni yeroo baay'ee biyya kana keessatti waggaa baay'ee ture kana wajjin ammoo hanga ammaa dubartii isaaf taatu hin arganne kan hogguu isin hin jiru. Dubartoota baay'ee yaani si fuudhaa akkas yaani wajjumaa waa wayii eegalanii kaaniiti akkuma ta'e jalaa deebi'e jechuudha. Ka ofii rakkoo qabu akkasuma amma ka dubartoota isa wal jaalatan sun nu rakkoo qabanu ani hin beeku ani waan hin beekne ammoo akkana jedhee haasawuun ni ulfaata. Yeroo baay'ee isallee kana dura jechuudha isa dhugaadhaa walii aarree yaani wallollee sababa hin beektan jedheeti yaada waa hundaa ni beektan jedheeti yaada. Inni kun yeroo ana akkasii hidhamee rakkachaa turellee isa dhugaadhaan mana hidhaallee dhufeellee nan gaafanne rabbiin nama waa wayii si miidhe keeriyaatiif jedha malee akka inni si miidhe miidhii hin jedhu waan hin jenneef jechuudha. Ana immoo garaa bal'adhee irra dabre isaa kana inni kun obboleessa kiyya dhugaa dubbachuudha waan baay'ee argee waan inni yaani akkaataa inni rakkoo keessa seenaa jirutti nan mul'ate jennaani isa kana itti dawalee mana kana yaamee jira jechuudha. Maal rakkatee maal ta'ee jechuun keessa hin oolamu. Mucaan kun ani waan inni ta'e hin beeku dubartoonni baay'een fakkeenya mucoo ni beektan jedhee yaada mucoo jihaan qal'oo san ni beektan jedheeti yaada. Kana durallee si fuudhaa waa hundamaarra jedheeni abdachiisee ka'ee booda mucaan sun seeraan sirri jaalattee akkanatti boottuuf jechuudha. Jaraa gara galee jechuudha waan isaan jidduutti uumame hin beeku waan hin beekne tokko ammoo waan kana jedhee isin haasawuun ulfaata waan ta'eef maaliif waan hin beekne tokko yoo akkana jedhee haasee boro inni yookaan isi ol baatee wanni sun sirrii miti akkana miti yoo kajeetu taate namni itti qaanfatu ana waan ta'eef waan itti boru itti qaanfadhu tokko har'a ammoo ol bahee dubbachuun narraan eegamu jechuudha. Har'a maaliif dhuftee maqaa isaa kana maaliif maaltu isa mudate jechuun keessan hin oolamu. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo guyyaa lama sadii naannoo san jechuudha I think guyyaa lama sadii kana keessatti viidiyoo ka gadhiisan arge jechuudha. Isaa fi mucaan sun eenyu darartuun sun mucaan sun garuu amalli isii gaariima akka an beekutti kana dura akka isii beeku jechuudha amalli isii gaariima baay'ee illee miskiinuma. Isa biraan haga baate immoo sheexana isii yaabbate ana gamma naan galle maal akka taate hin beeku. Akka waan wal fuudhuuf deemanii sun taani kaayyoo godhatanii jiranii. Ani isaan illee hin gaafanne hin agarrellee viidiyoo arge. Isin galee yeroo jar viidiyoo hojjetanii waraqaa nikaaba akkana ol garsiisan arge. Akkasitti isaa kana har'a mana kana yaamee jira jechuudha. Maal sammuu qabdu? Mucaan sun dhugaa dubbachuudhaaf akkana naa godhee nyaata siin godhu yaani mucaan tun nama nyaata yoo godhee beekosu ta'ee isa dhugaa rakkoon qabu. Nama nyaata yoo godhee hin beeknetu sargii naa godhi waan akkana warqii naa biti akkasana godhi onna qabi ganna qabi hogguu nama jettu kana baay'ee nama dhagahama. Anamma isaa adda baasuuf deemtaa isaan kana maarree gochuuf deemtaa naan hin jedhina. Ani mucaa kanatu obboleessa kiyya waggaa baay'ee yaani akka inni ta'aa turellee ana qofaa miti isin beektanii nama akkana ta'aa ture kan har'a ammoo yoo karaan taane keessatti isaa kufuu arge ana dhagahama. Ani kun dhiira. Bor anaa kana waan naqunna hin beekan
isin galee kanaaf asii yaamee akka obbolummaatti gorsa obbolummaa waan kana irraa dhaabbadhu mucaa nikaa hidhattee hidhatuun rakkoon qabu hiiki jedhaan arma duwwaa dubbachuu as yoo dhufee yoo kaatolika naan jedhu yaani duudhaadhaan nagahu waan ofii jedhe malee waan namni jedheen gorsa namaa akka dhageenyaan nuni beeka as yaameeti kana jedhaan jechuudha mee waa inni jedhu walumaan dhageeffanna hanga xumura sagantaa keenyaan hordofaan affeerra keenya. Firaasha lama kakootanii gargar bultamoo. La gargar illee hin bulluuti. Duuba. Jechuun gaamanni haara yaa akka tasaa namni yoo dhufe. Keessumaa yoo dhufte as bulti silaa as bultee awra beera. Nu lama as bulla keessumaa as bultee haga mana badhaa kireeffannuuf akkuma wandilaatti jiraataa rakkoon qabu. Akkasii yaaki waa hundaa dhiifama sii godhee jira. Yaani kana dura dhugaa dubbachuudhaaf siif abdiitti illee namoota baay'eetti waan baay'ee aarii ture. Maali? Yeroo an akkasirra kadhu sani namni dhufee sanuu yaani hiriyoota kiyya hiriyoottan kiyya jedhee namni ani isin qabu achi dhufee assalaamu alaikum naan jenne. Assalaamu alaikum way dura nurra kaartaa siin jenna maaliif hidhamte ati silaa maali? La badii keetii hidhamte maali? Amma san rabbi biyya si dhiiseef ammallee jijjiiramnee rabbi biyya irra si daree jira. La osoo badii keenya beekne bar osoo ati nuun jedhinu. Garuu sii kana sii miidhamaartu argeetuma. Har'a yaani siilleen dabaluu jedheetuma. Yaa akhi rabboon kanaaf jecha inni kun ilma dhiiraati booda yoo rakkoon irra geettee rakkatee yoo ammoo waa wayii ta'e booda illee numatu jira akka taati. Jedheeti osuma yaani dirqimaani osuma wannaa jira asii haameeta. Kanaaf yaana waa wayii siin barbaada. Yoo feete kaani hiciitii dhoonna siima jiru si galan ol baatee akkas dhattee yookaan jaartee darartuu bira dhattee akkana kana naan jedhee maarree waan akkana kana akka na himtuufi miti ani ati jazbaadha sammuun qabdu si galame sammuun kan kee akka hojjennan si beekan si galee ana moon isin jechuu barbaade abboo viidiyoo kan isin kalee waliin gadda gadhiiftan arge abboo mee rabbii kee kasii guddaa kana sodaadhuuti mucaa hojii aanaa gammaa akkasii himmaan dhiiftee dhiiga sii boottu. Dhiifteeti dubartoota meeqa yoo xiqqaate dubartoota baay'ee beeka si waliin maqaan ka'aati. Xiqqoo karamatti achuma sissiiqa ka'aatti dhaabattu. Amma immoo akira deemtee namni waa maratu deemtee tamarraa cimarra akkuma jedhan sani. Maal taate tana? Dhageeffadhu maal taate amma ija kana dhufuu an karsin jenne bar. Ana immoo isin jechaa jiru. Atam mucoosan dhugamaan yaani fuudhuu deemtamu. Anna ajaa'ibiyaan ijumatii amanu dadhabee si yaamse. Maal abboo maal taate? Fuudhuu deemta akka maal fuudhee barkala. Chonga ijumatii asanu amanu dadhabee si irraa qulqulleeffachuudhaaf si yaamii sin jedhee baran. Gisee amataa furguutuu eeggadhu san qoy. Sila isin guutuun rabbii keessaniidhaan eeggatiin naa jiraan jirtanii. Amata guutuu. Yaa akhi hin eeggatiin yoo fuute waan fuudhi kaati maal isa? Maal wanni fuudhan maal eessa maal maal taate boo? Yaa akhi mucayyoon dhageeffatu daraartuu waan taame mucayyoon nama shunkurtii ciruun beekne nama timaatimii fi faasolee walitti aqulaallee nama nyaachisuun beekne yoo ati jaartiitii jettee ol baaftee sanuu nikaa godhanne jettee suuraa akkana ol miidiyaa sooshaal miidiyaa akkana ol gaafatee mul'iftu kana. Meetii qolleen gaafattu ati maaliif gaafadha abboo jaartiitii na taatee na fuudha. Jaartii an teetii miree waa takka dalaguun beektu jedhee bara. Inni barsiisa kaawwa. Kai bari. Maqba keessa hin barsiisa maal dhalaan ofii akka baratti qofa qofa eenyu. Yaa namitti haga nageetu kana dubartii. Akkam taate qofa. La dubartii akkamitti ergasii heerumtee mana godhattee kaatee booda jaarsatu waan nyaata barsiifata. Kadura haara abbaan yeroo isiin xiqqoodhaa nyaata isiin barsiifne amma situ yaani fuutee kaatee booda yaani wanna keessee kushina keessee akkana godhi akkana ciran akkana meeshaa dhiqan harka akkana dhiqatan akkana yaani kan akkana dhiqan jedhee si barsiisaa jedhee. Tamam abbaan barsiisuu yoo baatte akkana haftii doo mucayyoon jedhe. Akkana haftii. Adaasii yaani akkana hinafini mucayyoon tun heeruma malee hafaartii jettee fuute malee bultiin fuune. Bultiin fuune waan taate. Sima jira. Jechuun kiyya yoo nyaata godhuu hin beekne dhageeffadhu yoo nyaata godhuu hin beekne akkanatti haftii jechuun maal. Kan ni baratti kaa. Ni baratti haati abbaan ballee beektu nyaata godhuu hin beektu ta'e fakkeenya dhala sii taate irraa yoo gorte. Maalum tamam mee maaluma asii an dubartii takka fakkeenya namni dubartiin takka namni fuudhu jechuudha namni waa wayii dubartoota irra jaalate tokkoffaa amalisi lammaffaa namni kun mana keessatti akkami amali yaani waa hunda ilaalanii sadaffaa ammoo yaani waa meeqa ilaalanii fuudhan atamma maalisii ilaaltee fuudhisiisan. Yaa waa hundaa ni qabdi mucayyoon bakka nyaata godhuu hin beekne san ni barsiisa takka waan biraa maaltu irraa hir'ate qofa. Lammaffaa
Amma namni maal? Dhageeffadhu lammaffaa aruuza naa godhi warqii naa biti sargii barbaada akkas naa godhi maarree kuka jettu kana atamma dhugaa dubbachuudha yoo kiyya takka haga dhalatte dubartii tuuteen beektu moo mucoon tun waasi qammasiiftee atamma yaani jalaa fuuna qabdu beekan beekan. Kolfaa miti dhageeffadhu. Jedhii miti dhageeffadhu kaa. Yaani tiyyarraa beeka yeroo biyya jiru san jechuudha. Yeroo biyya jiru san jechuudha. Yeroo barumsa barannu yaani xiqqaa ture jechuudha. Dubartoota naa yaani akkanuma ijaan jaalala tokko hin beektan kan ijuma akkanatti irraasi qabu tokko. Ijuma lallaalee yoo onnaa jedhu dubartoonni takka takkan jirti yaani dirqiidhaan qabdee sirra guddoo dirqiidhaan onnaa osoo gootu hin jirtu. Guyyaa dubartoonni waa akkasii nagoota irraa eegalee ani. Dirqiin sirra baate. Faanoo fi guyyaa galee si galee atillee akka isaa mucamtu akkasi gootee akka ati jaalattuuf waan akkasii gootee jiraatte wanni kun yaani bakkaan sin gahu xiqqoo achi deemtanii wal loluun keessa hin oolamu yaa kee ammoo maali wal lollare yaa kee mucaa waa takka hin beektu adamma dhageeffadhu sargii naagorii nikaa sargii naagorii maarree akkas naagorii maarree akkas naagorii isin si jettu kuni bakka takka haalli sin gahu ammoo akka iyya kan kee namaan dunuunfattee waan kan hunda seenuu deemtu. Astai serge. Saya nung kemarin jadi dia fude berbeda mana galceme. Sargi li guru denta. Sargi ni godda onu hiyu ni godda kama fingo nani ma. Worki le bitu denta. Worki boleh galle ka worki ane lal yo narra lufte ni bitaka. Mushi sin nabi tette fin bitu ha. Worki yo guya bakanya lale hintun. Narra kreke sa lufte worki biti nanjette ni bitaka. Yani mush daruri yani sin nabi tette fin bite. Sin naja ja. Amma kana bu ulgala murtesi teju. Mali. Nikah le guru teju. Maal abbo maal ta'a? Mana anjuru yeti amanu dadhabee sin jedhee bara. Sheeka maal taate? Ila kunu. Lala maal taate? Ila kunu ambar dura illee yaani afaanuma kiyya haa ba'uuf malee akka ati tola hin jenne hin beeka. Maali silaa maal jedhaa artaa jette? Wannan jedhaaru mucaan tun siin taatuuti nikaa amma hidhatte kana ciccirii fuula darbii arii sin jedhaara. Kalas kana wannan jedhaaru. Jaalatte jibbite. Maali sheeka? Maali? Maali ammaaf siin jedhaati maal jettee kana nagaafate? Maali hariyetta? Yaa ki siin taatu sin jedhaan siin taatu kalas. Ufirra dhiisi. Afaan Oromoon sii maal? Ani ati hin dhiiftaaf illee miti. Booda garuu waan tana yoo irra geette hajjii galatoomii. Ati obboleessi kee ka dhugaatii sa dhugaana gorsitee jechuun kan kennu oolu sanumaaf siin jedheeti. Yoo na aartillee. Ni jaalattaa isaatillee xiqqoo. Dura ni jaalattaa turte. Ammoo maali yaa kee amma. Laa si gaafataa dha bara. Ani yaa obboleessi kee ana waa takka wanni irra jaaladhu. Waa takka wanni jaaladhu hin jiru. Hin jaalatta? Ma osoo ka jaaladhu si dura sii beekaa maan fuune re. Si gaafataa. La maan fuune jedhee bara. Osoo ka jaaladhu maan fuune. Amma maa hiikeetta ba? Gannaa hiikee dhigaafaan bayi si hiika. An si yaadee bara si hiika. Si hiika. La si hiikoo. Abiib anjaarti qaba hin beekta. Si hiikoo dha. Anjaarti qaba. Baatii yuun geenna gafuudhe hin beekta. Ani hayyoo barbaade bara. Mushi akkaan kee waggaa kudhan ta'ee dubartii akkatti fuudhus hin taane. Ana firqatin. Takkatiin si jala ta'e. Ana moo keenya waggaa kudhan ta'ee takkatiin fuudhee takkatiin tun umriin hojii hin ta'e. Tatammoo ajajaan fuutame. Takkatiin si jala ta'e. Maal faayidaa? Mee faayidaan maal? Akkasii naamsa obbolummaa. Amma tunillee ammaa kutti. Naamsa obbolummaa si himee jira. Yoo kutte maa dantaasitti qamaa tura gadi. Duuba kaasa amma inni dhaadhetti guyyaan fuudhuun fakkeenyaaf wayii fuudhanii takkattii fuudhanii waliin umrii jiraachuu malee guyyaan fuudhanii ari'uun. Sagal fuudhanii sagalee dubartii biranii jira habibi. Atama sagalee dubartii barte? Kana isaa bambaran malee akka sannan qoratin ije. Ka guyyuu sirba jalaa fiidi guyyuu duma ugutti. Sannan qoratin kaata. Takkatti waliin jiraatu. Tanaa taatu yoo jiraatti qateetee situuna yoo baatte dantaasiiti. Rakkoon qoba. Takkam. Haga tanaa taatu arguu hin uumure rakko. Duuba kaa kunoo amma ati tamam teetuun beektuuti iyya beektaa yaa. An teetuun beektuu miti dhageeffatu. Teetuun beektuu miti an amma akka ati miidhamaartu nama mudhataa jira. An amma akka ati miidhamaartu akkana achuma ilaalee si argaara jedhe. Maaliif jedhe? Akka ati booda maraattee karaa deemtu qullaa deemtu nama mudhataa jira jedhe. Maal abbo? An kanaaf si yaame. Maaliif jedhe? Yoona aartillee dhiifama. An kanaaf si yaameti. La ati silaa maaliif jette la amma gaafii natti taate silaa maaliif sheek? Yaa akhi mucoon siin taatu hin jedhe. Yaa yoo jaalattee naa hiikii inni fedha jette. Osoo jaaladhee bara si dura beekaan fuudhaa sin jedhe. Duuba maal Kun deebii gabaabaadha. Ati namni biraallee na gorse fakkaata ati maaf na gorse lawan akkana. Kalaas si gorsuu kee abbadii qabaati. Hayyee dhiifama kalaas kanumaaf si yaame deemuu dandeessan. Tanumaa si yaame miti jechuun maaliif na kaatee jette. Kanumaaf si yaame sin jedha kana sii ta'e. Siitaatee bire. Maaliif kaa jettee oo dubbina himikaa? Kalaas waliin jiraadhu yaa. Namni jartii ta'e hiiki namaan jedhu kaa? Hiiki waan akka siin taane waan argeef sin jedheera. Siin taatu. Tunuu siin taatu hiiki mee ayyaatu siin taatu tun hiiki. Oksana ati natti nimtu. Duba haa sinna himasan.
ati maalummaa si beektu mucaa haara yaani maaliif beekta? Maalummaa si beekta yaani walumaa gala naarotaanan kartoonaan darzanaan gasiidhu ta'ee du'aa irra. Maa silaaho. Silaaho jedha. Yaa jamaata laa amma maal barbaadde aji? Yaa kee wanni barbaade sanuma wanni biraan jiru wanni ansiin jedhu wanni biraan jiru waan ta'eef. Amma tana Mustafaan natti narraan faamu jechuu dalga deddeemtaa mi qoy maal? Narraan faamu miti baraatan walumaa gala mucoon tun sii taatuuti. Maaf jettee? Yoo ammoo naa taati yaani sin nagahuu waan naan jettu taate itti fuufii sin jedhe basa wanni biraa wanni ansiin jedhu jiru kalaas akkasuma. Laa jecha keetu waa qabaa maaliif jettee? Jecha kee yaa kee waa takka wanni qabu jiru jechi kee wanni qabu jiru ansimaa yaada yaa kee simaa kana akka miidhamaan tu achi taa'etuma. Orgoo miti naa yaadda sila yoo mirraa naa yaadda. Annamaa inuma yaada namatu akka annamaa yaadu naa yaadne malee. Dhugaa feena. Yaani mee namni mabruuk illee laqalli ufirraa laalii amma eegolii. Mabruukii yaa obboleessi kee nama sii ta'uun mabruuk amma osoo jihaan san fuute mabruukii akkasuma ammoo osoo yaani ijoollee biraa fuute mabruukii anatu waan qabuun sargii sii godhaachu. Sii galaami. Tan ammoo sargii miti osoo qiyaamaan samii gabbuute yaani haati fuutuu fi ammallee taanaan sin deeggaru yoo ammoo na taatii jettee fuute si beekaa kana. Fuudhee bar fuudhee maal ta'u magaalaa. Kanaas erga fuute yaa kinna irraa deema akkasuma kanuma siyaame. Abboon jala akka jeelaa artamu maal ciitiin sun jedhee bara. Laa ilaaha illallah ila kun ilaala. Laa qoqoo maal jechuu ciitii san qofa baru. Jaartii nagaa bultee naa yoo dhuge waan kee dhugee jettee. Laa kan dhugi. Laa dhageeffa dhuga anamma si yaadee waan kana dubbadhe yoo naa taate jetteemi yaa akhi obboleessi kiyya bakka sii taateeti kanas narra deemi kanumaaf siyaame kanas fixadhe waan dubbii biraan qabu. Sheeka amma achi darartuu salaama rabbii illee hajamoyitiif illee akka ittiin bilbille. Maal godhatti bira dura? Karamallee yeroo deemtu salaama rabbii akka ittiin karaa. Dura jaartii nama maarraa godhe. Laa walumaa jala galaan jedhee. Jaartii nama maarraa godhaa sin jedhe duraan jaartii nama hundi irraa qabu. Waatu jala waatu jira jechuudha geetteessa. Yaani dubbiin tu waa qabdi ati. Anamma si yaaduu kiyya rakkoo qabaa. Yaa kee akkana nama yaada abboo namni. Kalaas anamma si yaaduu kiyya rakkoo baate kalaas ana asif ana balleessi dhiifama narra deem kalaas waan bira qabda ana balleessi dhiifama kalaas deem kanumaaf si yaame. Yalla inshallah khair ya hayyuu kenna on. Auna yaadde yaagi. Teet maayyuu yalla. Lala kolferraa kun akka torbee takka booda boochee jijjiiraman akka noon nagale. Maali isaa sheeka Mustafaan ta'iifuma akkasii siin jedhanii jira. Kana nama si argine. Namuma akkasiiti jira. Kana si argine beenu. Kan dhalaan gaarii argachuu dhabnee inni ta'e san malee guyyaa guyyaan tallayne guyyaa guyyaan fuudhu wallaallee nu. Ta bultii takka wajjin ijaaratu umrii gaa. Ta mana keessaa si iftu. Ta inshallah akkasii ta imaana qabdu sun dhufitti jechaan malee guyyaa guyyaan. Kalaas amma argine kalaas amma dubbii si yaamne bira kalaas deemi fixadhe waan dubbii biraan barbaadu bileessi. Wanni biraan namne? Rafu biraan. Waa namne?